jirtu mata qashtii akkam nageenya keessan badhaadhaa wal deebinee irras viidiyoo hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashaa jettanii wal deebinee jirra maarrii warri chaanaalii kanaaf qaroo taatan laayikii kanatti naa roobsa mata qashtii viidiyoo keenya irraa keessatti gawaa'ee durbummaa fa'aa barannaa mata qashtii faayidaa durbummaa fa'aa barannaa na beektu gaan immoo hedduu barumsa kanan jaalladha gara viidiyoo keenyaatti hin darbiin garuu warri chaanaalii kanaaf qaroo taatan laayik sheer sabskiraayib godhaa mata qashtii kanatti daama Cacabsa harmee kootiin kan akkas na jaalladhu bixxillee koo sooqan maseen maraa natti ittiin boondee kana harka rabbiitu hojjete akkuma harmee keetii harka keetiin hojjedhuuti maraachisi Sikute jarjarin ballam Sikoba jarjarin ballam Matare ballam Sikuta jarjarin ballam Sikuta jarjarin ballam Sikuta jarjarin ballam Sikuta jarjarin ballam Maloodha gadittiin hin jirui Maanti jiraanni mataa keerraa waluma kee nama dubbilaata ta'u. Akkasuma gaafa bira isaa argu. Inajjiisi dhugaa rabbii inajjiisi lammata waliin tiisitaana mucaa kana hojii mucaan kun. Amaaranyaan poostara kana naa maal joolaa himiya. Maal ja'a. Amaaranyaan. Hin beeku dibbana jira. Hin beeku. Dibbana kanne. Hin beeku. Duutiya. Qabsiisuuf. Maal ja'a ni beekta. Kamban tamen. Kan gubbaa kana. Itoophiyaa naachoo yeroo hedduu. Namarraa bari. Bishee maal ja'a. Itoophiyaa naachoo. Itoophiyaa naachoo. Alja. Dubbis. Amaranya master. Dubbis. Dashin bank. Adda. Ana rado. Ana. Ojirani. Parada. Ho. Amaranya kana. Wan jawab bra. Anyu aw dashin bank jo. Abo Ethiopia tu nurja. Anne malja. Malja. Amaranya kana ne desi. Ummat muasam dishra jacce gababa karo. Malja. Ya. Hai malja ni ka. Aw yor giri ne ko malta. Gini wallahi gini karau kabdana aja ma jani beta giri na ma baran wallahi ndesu suritin ndesu wallahi lazim gurna ma barat boqqollotti waaduudhaaf kasalleen jiru gooftaa lafee gogaa kanatti yoon fordinu goota biraatti sitti baatee yoon jedhina cophisaa amma tu dubbeltima humnaan bubbisee dhufee mucaa kanan fannisaa utuullee qabattee nun qaanessu wantichi mata duree walaloo kootii hin dabbara wantichi kooti maanta natti lafa qabaatee ismoolu deemtarra Ning mirkaana Samboota gaammaa makka Shaashaan jaabu Galgala gaasargiin deema sargina shaatima Sargina shaaliin deema Wallahi samboota waliin sin jaabu garuu jaffariidhaan qophootteera Sirritti hawaanaa qophoowwan fakkaattu ka Ogeessin garsiise shangoyyee kana Akkasi. kanatti kalleeti ogeessin sin garsiise akkasi Alilleen taana fakkaata jumaa kayyalla kana fakkaata walumaan mirkaanii ta'a qashtii ayo mata qashtii mata fanaan mata harargi kan irratti waan dubbadhu gaan isin nuti komentii jalatti waan barreessaa jettiillee qashtii wayiiti beektu mucayyoo kana argee jecha hacee tokko yaadadde beektu Caatiin muutii fida waan jedhamu jira. Dhugaadhas immoo yaallee beekneerra yaallee beekna keessatti araada isaa keessa seenii qabamne inni gannuun teessisne man parsanaalii anaa gannan teessisnes nan teessisus. Mindinoo waasa garaana kaasa yoobsi jalqabe torban facaasa maalimmoo nyaatte xeerii furdaasa eenyu siif kenne jaartii badhaasa jaartii badhaasa jaartii badhaasa jaartii badhaasa garaana kaasa jaartii
Ilma boy dhugaa rabbi akkana ta'uu qabdala dhiirummaan kee kana laa. Ana baaki seentaane rakkootu na gangalcha. Suufiin kun ukiraadha asii baa kan gangalcha. Kanaafuu ana sa qofaa jiruuf jireenyi goole nan sardiimee giiftii koona keessi jettee goole. Ataa ifoonii boosanaafiti jettee firoo hanganitti jiraatu dhabeera gatii shiroo. Fiizaa fi bargarii kee eessa abbaa kootta beeka. Ciree kana nyaadheen ittiin irbaata eega. Keekii miti raafuudha innan guuteeru furtuu. Hidhaan hin harka koo irra raafanne furtuu. Finne konkolaataa hin obbaafanne deega. Gatii taas kiyyoo dhabeen ambassaa baasii eega. Kanan jiraadhu keellaa. Kana hojjedhu boole. Halkanaas kootan fiiga guyyaa piyaasaa oole. Halkanaas kootan fiiga guyyaa piyaasaa oole. Ambassaa baasii eega. Mucaa kana beekaa meen? Mucaan tilmaami taanan si maqaa see koomitii jalatti na barreessaa. Biqiltuu natti fakkaata TikTok irratti wanta beeku natti fakkaata biqiltuu waan akkas warra beektan koomitii jalatti na barreessaa. Jiraadhu keellaa kanan hojjedhu boole. Halkanaas kootan fiiga guyyaa piyaasaa oole. Gamoo saba bareedaa Finfinnee keessa jiru kutaama ciisichaayyuu keessaan arganne jiru. An keessa buleen beeku nan se'ii ilma mooti. Maqaa qofan dhagaye booleen kan Oromooti. Abshii humna isaan qabu. An keessa buleen beeku nan se'iin ilma mooti. Uummanni harka walitti rukutaa maaliif seetan? Wanta garaa kee keessa yeroo namni dubbatu beektaa osoo hin jaallatin harki kee kun lamaan dhufee walitti rukutama beektu dhugaa rabbi. Maqaa qofan dhagaye booleen kan Oromooti. Achiif humna isaan qabu naaf beeki gaabbiraayyuu. Ligaaseen hin kaffala gatii mana kiraayyuu. Guyyaa madoola malee darbee madaana lami halkan buraayyuun bula dirree kadhaaf maarami. Kanaaf booleetti waamnee maarsaa fi daawwalulla. Kanaaf yoo na jaallatte qofaa koottu sin eega. Qabeenyan qabu ila laftee koo siif wareega onnee koo siif wareega. Malee booleetti waamnee maarsaa fi daawwalulla. Amma yeroon darbutti. Isheen amma bariilaatti barteetti laa. Galgala boolee keessa. Walalaan kun isii wanta bakka boonatti hin fakkaatu. Sineega qabeenyan qabu ila onnee koo siif wareega. Kanaaf booleetti waamnee maarsaa fi daawwalulla. Jaalalli yoo jiraate amma yeroon darbutti laafuma nyaannee buli. Faayidaa durbummaa jedhala. Yoomiyyuu yeroo isheerraa durbummaan fudhattee hin dagattu tokko kabajaaf jaalala addaa siif qabaattu yookaan si malee jechuudha. Kunis faayidaa ta'e jechuudha. Haa ta'u sin dura nama biroo waan hin tuqneef sima qofaa beekuun maal ga'a of jaallataan kun miira gammachuu addaa sitti dhaga'amu miira akkamii koomantii jalatti ijoollee walumaan baranna. Akkati ishee malee nama biroo hin feene sitti haasa'u. Thank you, love you and love you and love you. Faayidaa durbummaa kana hundadha. Kanaaf ijoollee bakka argitanitti bubuusina. Egaa uummata qashtii viidiyoon irra isiniif qabadhee dhiyaate kana fakkaatu turanii warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu keessan ammallee cheek godhaa. Warri chaanaalii kana yeroo viidiyoo kana eegaltan immoo laayikii goonee laayikii kanatti naa roobsaa. Uummata qashtii laayikii kana laayik gochaa viidiyoo kana laayik gochaa baasniin jedha. Amma viidiyoo kan biraa wajjin walitti deebinutti nageenyi keessan akka cirracha bishaanii isiniif baay'atu jecha uummata qashtii.